السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركبوا ديويا جرّا جرتوا المان ورموك كالي في كاري بقى جراتني عندك سنة نجني تيزن جالا لا تنقبض إدو جرتني تسنا جيتو سنين جرا حرّن نجاك يتي أنسي وان تقولكوا وان هنگا بيارا information سكتك كوبك في مالتو كديما جرو أما حيوتة نتنا في Oromo maal gochuu qaba qabsootee nagaram sochaasuu qaba kan jedhu irraa yaada tokko isiniif qaba akka tolsi yaa'ina wajjin gootan isin jaa akkuma guyyaa darbee guyyaa lamuusaa dibdura akkas fuula Facebook kiyyaarratti liiv irra dubbadhee jira aduu intarneetii deebisan hayyoonni teenya tammana hidhaa jirtu ni baati waan jedhu yaada sammuu keenya keessaa qabna ni baati akkamitti baati yoo jenne yoo nuti qabsoo jabaanne yoo nuti tokkummaa qabaanne akkasitti ni baati garuu mootummaan kun hayyoota teenya nuu baasaa hayyoota teenya tolaan gadi nuu dhiisa jennee teennee eegnu sa'e abjuudha leeman dubbii tana maaliif jette jechuun keessaniin oolu wanti dubbii tana jedhu akkuma Oromoo keessa paartiilee biraa keessa namni iciitii si baasee himu kan si waliin hojjetu hedduus kan isaan waliin hojjetee kan quuqama qabu kan waan isaan jara kanarratti yaadan garaan dadhabu waa baasee si himu isaan dadhabu kanaafuu yoo waa gochuu dadhabeellee gochi isaan yaadan waan isaan yaadan baasee uummata isaati kenna akkuma kana jechuun kiyya hayyoota teenya mana hidhaa jirtu irratti Hamza Booranaa Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa akkasuma eegduudhaan Jawaarii fi Arafaat Shamsaddiin warroota mana hidhaa jiran san jechuudha mootummaan kun baasuudhaaf karoora takka hin qabu mootummaan kun baasuudhaaf karoora takka hin qabu garuu Oromoo qeerroo biyya keessaa hidhatti guuraa jira hayyoota Oromoo baasuudhaaf karoora hin qabu hawwii fi yaadni isaa filannoo kana bira darbee yoo baasillee jedhan yoo baasillee hayyoota filannoo kana bira darbee baasa malee amma tana Jawaarii fi Baqqalaan tasumaayyuu akka hin baane yoo baatillee karoora keenya kana nu harkaa fashaleessiti kaayyoo nu deemaa jirru kana nu harkaa bittinneessiti kan jedhan maasaraa keessatti miseensota isaa wajjin mari'atanii waan hunda irratti walii galanii addaan ka'an jedhani guyyaa kaleessa har'a akkuma jarri keenya mana murtee dhufanitti akkuma neengadde isiniin jedhe arguu jirtan isiniin jedhisan har'allee murtee isaanii guyyaatti dabarsaniif guyyaa biraatitti amma kanallee jechuudha kan Jawaarillee akkasumatti dabarsuudhaaf kan eegduudhaan isaallee akkasumatti kanaafuu mootummaan kuni hayyoota tana hin baasu jedhee jira hin baasu wanti dhufe haa dhufu malee hayyoota tana hin baasu jedhee keessattuu namni Jawaarii mana hidhaati akka hin baane halkanii guyyaa irratti hojjetuudhaan sadarkaa guddaa galmeessaa jiru akkuma eengadde isiniin jedhe Leencoo Baatii nama karaa mallee irra deebisee hima Leencoo Baatii Adaanech Taayyee Danda'a eenyu kana kanii Harargee bakka bu'uutti baalageen akka isaa suni Hangaasaa Ibrahim Mustafaa Jaarraa fi akkasuma amartonni guutumaan guututti Jawaar akka mana hidhaatiin nuuf baane gaafa Jawaar mana hidhaatiin nuuf bahe gaafa Baqqalaan mana hidhaatiin nuuf bahe Itoophiyaan illee ni diigamti biyyi tun illee nagaan argattu miseensonni warriin amma qeerroon ammallee sababiin qeerroo hidhaniif mootummaa Islaamaa dhaabuuf deemaa jiranii uummata amantaadhaan walitti buusuuf jarri kun mootummaa Islaamaa dhaabuuf deemanii biyya kana Itoophiyummaa amantaa Itoophiyaa balleessuu barbaadanii Itoophiyaan kaleessallee har'allee amantaadhaan dhaabbattee Minilika dhaabeen amantaadhaan biyya tana dhaabee waan jedhu dubbatanii namni achi keessaa waan kana naaf hime nama jechuudha isaan waliin osoo hojjetu waan hayyoota teenya tanarratti deemu garaan isaa dadhabetu jira jechuudha osoo hojii isaanii kana paartii kana keessatti nama garaa isaa dadhabetu waan kana kanaaf hayyoonni teenya tolatti nuu baatii jennee kaayoo eegnu ta'e abjuudha Oromoon eeshi biyya alaa jirtan maal gochuu qabna wanti nu gochuu qabnu maalidha hayyoota teenya tanaaf gahee nu sabachuu qabnu maalidha hayyoonni teenya akkamitti ba'uu qabdi kinoo akkasiin argitan bakka hundatti ijoollee magaalarraa baadiyyaarraa xaraganii hidhaa jiranii kana keessa Abiyyi meeshaa waraanaa galfatee jira magaalota Oromiyaa hundarratti gadi naqaa jira keessattuu naannoo Arsii Baalee Harar
kanarratti waraana labsee jira waraana naannoo Sumaalee irree argatee jira ta'anii akkasuma ka Eertiraallee kana labsee jira Oromoo balleessuudhaaf Oromoo fixuudhaaf deema mootummaan kun nuti hoo uummanni diyaaspooraan ala jirru dubbii jara kana akkamitti ilaallaa kan jedhu isin gaafachuu dhufe yaada keessan kun akkam godhuu qabdanii jarri kun akkamitti ba'uu qabdi tokkoffaa beellamni Jawaar illee iftaan jechuudha kamiseef kan inni itti fakkaate akka ani beekutti beellamni Jawaar illee guyyaa sawaan xumuramu miti caammanni murtiidha guyyaa sanillee ni dabarsina dubbiin kenna akkasuma guyyaatti dabarsinee nuti sagantaa kennitti fufna hojii kennitti fufna wanti isaan dubbatane haga seenaa Oromoo keessa Oromiyaa keessa jiru hunda waa'ee Oromoo fakkaatu waa'ee Oromoo yeroo hunda walitti Amaaraan buusu hin balleessina mana barnootaa garagaraa Oromiyaa keessatti afaan Amaaraatiin ni banna paartii kenna badhaadhinaadhaan Itoophiyaan ijaarrachaa jiranii Oromoo kanarratti hayyoota keessanii maal yaaddanis kana gaafiinti hayyoota keessanii maal yaaddan kanaafuu Oromoon hayyoota keetii maal yaadde hayyoota kee akkamitti baafachuu dandeetta mootummaan kun beellama Jawaar illee ka Hamzaallee ka Baqqalaa hundi isaa warra mana hidhaa jiru warra amma mana sanii miti ka isaan bira jiru miti kan magaalota kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti hidhama guutuu qeerroo baasuun barbaadu jira mootummaan kun nama silaa jara kana afoo dhaabatee mormu guutuu isaa hinidhaa jedhee karoora qaba jedha mootummaan kun nama afoo dhaabatu kan du'a barbaadeen afoo dhaabbates galata isaa waliin fudhatee narraa deema kan na waliin taa'eetiin na bulchite jedhee waliin hiriire waliin deema mootummaan Abiyyiin kana tumatee jira Itoophiyaa ijaaruuf deema akkuma isin argitan Haacaaluu ajjeesee jira hayyoota Oromoo hidhee jira qeerroo hidhee jira manni barumsaa guutuun qeerroo ta'ee jira mootummaan kun har'a gammachuu guyyaa jiini Haacaaluu wareegamee hadhatti badhaasa fudhate amma siyaasni isaan ittiin daldalaa jiran Amaarri namicha kan harka deeffattee jirti inni mootuu miseensonni isaallee warri jibba Jawaar irraa qaban warri jibba guddaa Jawaarii qaban Jawaar irraa tumsa godhanii fi mootummaan kun Jawaariin illee baasaa hin jiru baasuuf deemaa hin jiru Oromoo qabsoon si baastu eessaa garamitti deemsaa kana sammuu kan keetti yaadi biyya keessaa qeerroon akka hidhamu jedhanii waraanatti labsatee jira karoorri Oromoon hayyoota isaa mana hidhaatii baasu maal ta'uu qaba